Kanaaf jara keenya waan silaa goonuu hedduudha qabna kan godhin. Waan silaa jennu hedduudha qaba kan jedhin. Warroonni hedduun mee waa'ee daangaa amma silaa isin waa'ee daangaa waa'ee dhumaatii ilmaan Oromoo kanarraa dubbachuu. Waa'ee qaama loluu fi qaama mootummaa kana fa'aa yoo dandahame dhumaatiin Oromoo irraa akka dhaabbattuuf isaan jidduutti akkamiin nagayni uumame jechuudha. Maaliif jennaan karaa afraniinu Oromoodha kan dhumu jiru. Amaarri Oromoo fixa, Liyyuu Hayiliin Soomaalii Oromoo fixa, Liyyuu Hayiliin Isaatti damte Oromoo fixa, mootummaan Oromoo fixa, kaan Oromoo fixa. Jidduu tanatti kabadu jiru Oromoodha jechuudha. Abbootti amantaa silaa kanaa isinirraa eegamu. Garuu kana dhiiftanii waan biraa keessa jirtanis magaalaa biraa keessa. Kanaaf Oromoo jidduutti nagaa buusu. Oromoon akka wal hubatu godha. Alagaa cinaa dhaabbanne waan Oromoon qabdurratti akka dhagaan darbine. Namu amantiisaa ifiif qaba. Nama kana yoo deebiftanillee jaalalaan deebiftan malee abaaruu fi waakkachuudhaan hin deebiftan. Inumaa namni lakkuma namni abaaree waan kana godhin je'uun waan san keessa seenee jechuudha. Isinis dilooytan. Tanaaf mee akkuma ummataattuu lafa dhabaa jirraa. Akkuma ummataattuu qaroo du'aan dhabaa jirraa. Silaa gad deebinee waan ummata kana mataa walii qaburratti ummanni kun mari'atee gaariidha. Kakara kaanii amma gaafaannoo waan goote agarree miti karaa walloo kanatti. Masgida seente waan goote agarree miti. Warri habashaadha wajji hojjanneettan. Warri faannoodha wajji hojjanneettan. Warra Oromoo irratti du'aati dhumaati akkasii fiduu deemtan jechuudha. Faannoo jechuun faashishtii jechuudha. Faannoo jechuun faashishtii irra dhumaa jechuudha. Faannoo yoo carraa harkattee biyya Oromiyaa keessa hidhannoo sanii seentu dura isin tafixxu sheekootti masgidaati. Dura isin tafixxu artistoota Oromooti. Dura isin tafixxu abbootii gadaati. Warri faannoo jettan kunoo hujii si agartan jechuudha. Rabbi isiidhaa wajjin isinaa fannisu. Kanaaf ummanni Oromoodha warra faannoodha wajji dalayna jedhu kana. Dhugaa Rabbii yoo ummata kana dhugaan himne jirootti Amaara jala fiidu tana dhumaati amma walloo keessa taate tanaatu tokko masgida Oromiyaa keessa ta'uu deema jechuudha. Masgida Oromoo qofaan cherchi makaana Yesuus keessatti illee ta'uu ta'a jechuudha. Mana abbootii gadaa keessatti illee ta'uu deema jechuudha. Maaliif isin farra namaati faannoon farra Oromooti farra amantii Islaamaati farra amantii Protestaantiiti. Shiftaa masgida seenee abbootii amantaa salaachisu jiru rashanuu jechuudha. Faannoo jechuun kana jechuudha. Kana wajjiniin faannoo wajji dalaguu dhabuun keenya tuuleetu warra jedhutu jira. Isinuu faannoodha. Dachii namatti dhiphiftan. Dachii nama garangalchitan. Ka keessa jiraannu mana keenya, ka nyaannu humna keenya dhugaa Oromoo dubbachuudhaaf if boodan deebi'uun wanni takka wanni isin nama gootanis hin jiru. Warri kana booda faannoo wajji hojjanna Amaara wajji hojjanneettan keessaafuu Amaara hoggaan jiru warra ol'aantummaa Amaaraa የአባታችን ቤት ባህላችን አገራችን ምናችን ጀ ወጅ ወሪ ደሙ ወራ ፈራ ኦሮሞ ኢሳኒ ወጅ ኦሮሞ ፈንሱ ደሙ ይቹ ወራ ሲርቢ አፋን ኦሮሞ ኢሳን ጉብ ወራ አርቲስቲን ኦሮሞ ተኮ ገቤ ወልሴ አርቲስቲን ኦሮሞ ኩ ፈንፈሙ ቀበጆ ወራ ጅሬኝ አርቲስቶት ኦሮሞ ቲፊ ጅሬኝ ኦሮሞ ገራ ኢሳን ጉብ ሚዲያ አማራጂ so called warra faannoo kana nuutu wal xiqqeesse ummanni illee nurra bobbaha jechuudha. Artistoonni Oromoo waan fedha yoo wallisan ija ummata Oromooti. Hedduun isaanii qabsoo keessa qooda olaanaadha qaban. Qooda olaanaa qaban. Artistiin tokko waan hin fedhu qofa wallisuu dhabuudhaaf diina ta'uu hin danda'u. Artistiin daawwitii ummataati nama durattis. Listii warri faannoo kitaaba isaanii keessa kaayan agartanii artistoota Oromoo gubbaa hanga gadiitti qawwee saniin isaan Finfinnee seenaa waan biraati maka dura godhan.
walliftoota Oromoo eliminate godhan. Kana wajji qaamni niin hojjedha jiru qaama diinaati inni nu. Kara kaanii warri reefkama maxxansitan daangaa Oromiyaa irrattis dubbadha. Waan magaalaa isinii bituu fi maarkeetii keessan ol kaasu qofa maxxansina. Daangaa Oromiyaa ka weeraramaa jiru kanarraayis dubbadha. Ummata jiruun biyya dhabe tahaa jirra. Ummata jiruun ummata Oromoo keessaafuu Oromiyaa bahaa malee hin agarre nama biyya isaa keessa baqataate. Nama ona isaa keessa fuudhanii akka qushaashaa bakkayyuu darban. Maaliif hin dubbanne sanirraa? Reefka 100 maxxansitan. Wahuma naggata isinii baasuu fi waa'ee siyaasaa ta'esan dhimma siyaasaa ta'esan isinii hojjetu maxxansitan jechuudha. Waan ona jaarsorratti tahaa jiru liyyuu haayilii Soomaaliitiin maaliif hin maxxansine? Odeeffaman qabdanii naannawa sanii. Odeeffannaan qabdanii. Shira mootummaan Jabuutiitii fi itti aanaan abiyyi Oromiyaa baharratti xaxaa jiran naannawa dirree odeeffannaan qabdanii tabiraatu ni qabda tan akkamiin dhabdan? Mootuun gatii isiniin baaftu tun magaalaa isiniin bittu. Awwaan cufa dura Oromummaa fi lafa Oromootiitu dursa. Oromiyaa fi Oromummaatu dursa. Dura ka eegamuu qabus Oromummaa fi lafa Oromooti. Lafti Oromoo lafa Oromooti. Oromoon lafa san irra jiraata. Lafa san Oromootu irra jiraata. Akkasin ilaalame jechuudha. Kanaaf waan deemu jiru laalladha. Ollaa keessanirraa waa bara. Wanni arra looyya adda keessatti ta'u jiru reefka keenya irratti kitaaba keessan eebiftan ka ja'aniin reefka Oromoo dirree dhawaati irratti kitaaba isaanii eebisan jechuudha. Lafa san lafa isaanii godhachuudhaaf. Ni ta'a hin ta'u. Ni abjootu. Ni abjootan. An ammallee ummanni Oromoodha. Wanni arra miidhagaa lolaarratti Kililiin Mustafee kan Shimallis Abdiisaatii fi Abiyyi Ahmadiin qaceelfama kana fudhate lafa san irratti lafa Oromoo irratti alaabaa isaa fidee dhaabee Oromoonni jedhan jiru wanni as jiru cufti Soomaaliidha je'ee labse kana kan dur abbaan kiyya naa himu tokko na yaadachiise. Dur jaan Oromoo tan akkana wali qabaniiti warri Amaaraa kun hoggaa Kiristinaa kaasan akkana bishaan itti facaasan jaan. Facaafnaan haa isin Kiristinaa kaatanii jedhaniin jaan. Arraas Mustafeen san fideeti Oromuma cufu wali qabe isin arra booda Soomaaliidhaa jeen. Nuti ummata jiru hin du'e moo ummata jiru. Bara ummanni lafa babal'ifatu irratti nuti lafa gadhiifnee lafa teenya gadhiifnee deemnee jechuudha. Lafti Oromiyaa bahaa yoo gaaza Ogaadeniin jijjiiramte isaanuu himanii. Gaaza Ogaadeniin jijjiirrattanii. Ummata karaa kanaa hidhannoo irraa hiitan. Mancaa isaanii irraa guurtan. Harka qullaa hambiftaniiti hiraata Kililii 4 godhu jirtan. Yaab Oppidiyoo isinin barakattan. Isinin barakattan galaanni TPLF fuudhe isinis guyyaan isin fuudhu numa dhufaa jechuudha. Silaa Oromoodhaa wajji nagee barbaaddanii daangaa Oromoo kabajjanii dhumaatii ilmaan Oromoo irraa dhaabdanii opposition group party Oromooti wajji mari'attanii kabiraa hawaa dhabe wajjinis mari'attanii arra silaa biyya saniif Oromoo tasgabbeessuu dandeessan. Garuu isin fedhii sanii hin qabdan. Diinummaa isin Oromoodhaa qabdan garsiise jechuudha. Kanaa olillee dubbatan rakkisaadha. Garaa nama guba. Wanni garaa na gubuuf maal seetan? Namu waa'uma isaa magaalaa baasuu dubbata malee miidiyaa irratti waan Oromoonii fi Oromiyaan baa keessa jirtu namni dubbachuu jiru hin jiru.
Jolle kuma meeqata dirree dhawaa keessatti umriin amad 25 amad 15 itti faradamte abbaa fi ilmaan faa guyyaa tokko namni irraa dubbateen jiru maaliif san naggada isaaniin baaftu ka vaaliyuun waan hin gootu maarkeet irraan ooltuuf. Guyyaan tokko numa dhufa namuufu guyyaan tokko numa dhufa.